Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni xiyya iddoon jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii isin biraa jiraatu jecha shamarra fuunee warroonni amantaa biraatis nageenyi koo kan onni irraa maddee iddoon jirtanitti isin haa qaqqabuun isiniin jedha. Har'a appilikeeshinii zeeyinii irratti dalagu tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Kallattii mangara appilikeeshinii isin fidaa. Appilikeeshinichi isa kana kii VPN jettanii itti barreessitanii appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Isa kana gadi buufadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Kallattii mammee ani waan gabbuusee jiruuf gara appilikeeshinichaa isin geessa. Open jettanii isin seentan jechuudha. Open jettanii seentanii takka obsaatii yeroo wanta akkanatti isin dhufeetiin jedhee haganni xumuruun obsitanii achi booda baay'ee waan piroosesii qabu kallattii maan keessa seentaniitiin jarmanii irra deebiftan jechuudha. Jarmanii kana irra deebiftanii achi booda alaaxuul connect gootan jechuudha. Alaaxuul connect gootan, connectiin iddoo kana jira. Connect gootanii obsaan eeggadha. Kunoo dalageetiin jira jechuudha. Lakkaa'utti jira iddoo kanatti kunu yogguu dalagu akkanatti isiniif baasa. Gadi buufadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma tiktookii kiyyallee yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib naaf godhaa isiniin jedha. Tiktookii kiyyas foloo gochuun na jajjabeessa. Kallattii maan tiktookii fi yuutuubii irratti ni argattu. Warri tiktookii irratti argattanis yuutuubii keessa seentanii akka sabiskiraayib naaf gootan isiniin jedha. Turtii gaarii.